አትፈርስም የሚፈርስ መንግስት ኦኬ የሚፈርስ መንግስት ሊፈርስ ይችላል ወዱቴኛ ጀልቀባቲን Gareen faannootii fi waraanni bilisummaa Oromoo waliin ta'uun Abiyyi kuffisuudhaaf yaadaa jiru jedhan hayyuun siyaasaa Oromoo Dr. Tsaggaayee Araarsaa gama biraatiin Jawaar Mohammad Itoophiyaa Abiyyi irraa baraarra jedhanii waan hin taaneen deemaa jirus jedhan namni siyaasaa Oromoo kun gabaasa bal'aa dhageessu oduu biraatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Pirezidaantii Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa aangoo irraa kaasuu mala jedhame. Sababiin isaatis Ministeerri muummee Abiyyi fonqolcha sodaachuun jedhameera. Shimallisii fi Abiyyi gidduutti maaltu uumame gabaasa bal'aa qabna. Oduu biraatiin qaamoleen maallaqa yakkaan argame seera qabeessa fakkeessuun sochoosan sadii to'atamuu tajaajilli nageenya faayinaansii Itoophiyaa beeksise. Gabaasa guutuu dhageessu oduu teenyaa xumuraatiif biyya alaatiin Pirezidaantiin Ameerikaa haaroonni arra sirna kakuu raawwatan Doonaald Tiraamp borurraa jalqabee godaantoota ari'uu fi jedhame. Doonaald Tiraamp arra kakuu kan raawwatan yoo ta'u borurraa jalqabee hojiin isaanii inni jalqabaa godaantoota ari'uudha. Gabaasa bal'aa ni dhageessu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra odeeffannoo keenya ijoo isaa madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gargabaas bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Gareen faannootii fi waboon waliin ta'uudhaan Abiyyi kuffisuudhaaf yaadaa jiru jedhan Dr. Tsaggaayee Araarsaa. Gama biraatiin Jawaar Mohammad Itoophiyaa Abiyyi irraa baraarra jedhanii waan hin taaneen deemaa jirus jedhan namni siyaasaa Oromoo kun. Dr. Tsaggaayee Araarsaa kana kan dubbatan afgaaffii tibbana Kuush Miidiyaa waliin taasisaniin ture. Afgaaffii kanaan wantoota Oromoon hin yaanne hedduu hayyuun siyaasaa Oromoo kun kaasaniiru. Dr. Tsaggaayee Araarsaa haala Itoophiyaan keessa jirtu irratti yaada yoo laatan Itoophiyaan karaa gabaabaadhaan yoo ibsan jeequmsa hamaa keessa jirti jedhan biyyattiin hokkara irraa gara hokkaraatti hokkara kaan irraa ammoo gara hokkara biraatti deemuu itti fufteetti jedhan biyya rakkoo hamaa keessa jirtu tana akkuma itti rakkoo keessaa baasanis hin jiru kan jedhan hayyuun siyaasaa Oromoo kun mootummaan amma dura Abiyyi dura ture abbaa irree jabaa ture kan jedhan hayyuun siyaasaa Oromoo kun garuu kan Abiyyi kun waanuma takkaan mootummaa hin fakkaatu jedhan biyyattis balleessaa jira ofiifis abbaa irree ta'uu hawwaa jira garuu itti hin milkoofne jedhan Itoophiyaan rakkoo keessa akka seentu kan godhan ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad kan jedhan hayyuun siyaasaa Oromoo Dr. Tsaggaayee Araarsaa sababni isaatis Abiyyi abbaa irree dhuunfaa ta'uu waan barbaaduufi jedhan kanaatu rakkoo Itoophiyaa hammeessee diigumsa fide jedhan gama biraatiin Abiyyiin nama biyya isaa biyya biraatiif gurguree ummata isaa fixaa jirudha kan jedhan Dr. Tsaggaayee Araarsaa Abiyyiin Eertiraa Itoophiyaatti galchee ummata isaa fixeera jedhan biyya UAE biyya isaatti galchee ummata isaatiin fixaa jira meeshaa waraanaa UAE fayyadamee biyyattii diigaa jira jedhan kun ammoo Abiyyiin biyya isaa biyya alaatti gurgurachuu agarsiisa jedhan dhimma paartii badhaadhinaa ilaalchisuun yoo dubbatan Dr. Tsaggaayee Araarsaa ammatti Abiyyiin paartiin qaba jedha garuu paartiin tokkolleen Itoophiyaa keessa hin jiru badhaadhina wanti jedhamu hin jiru jedha Dr. Tsaggaayee Araarsaa badhaadhinni paartii nama tokkooti paartiin nama tokko immoo ulaagaa paartii siyaasaa hin guutu jedhan hayyuun siyaasaa Oromoo kun hayyuun siyaasaa kun gaaffiiwwan gaafatame irra dhaabbachuun biyya Itoophiyaa keessatti siyaasni amma waraana qofatti hafuu dubbatan dabalanis amma mootummaan biyya bulchuu nagaa kan buusu osoo hin taane isa waraana gaggeessuudha isa waraana qofa yaaduudha jedhan kanaanis ammoo duguggaa sanyii mootummaa raawwachaa jiru jechuun Abiyyi nama yakka waraana raawwachaa jiru ta'uu dubbatan Tsaggaayee Araarsaa Abiyyi Ahmad biyya bulchuudhaaf haguma fedhe waraanaan ummata yoo fixes garuu naannoo Oromiyaatillee bulchuu hin dandeenye jedhan bakka takka to'atee qabuu hin dandeenye magaalaa Finfinnee biliclicii suuraa kaasee maxxansuu qofa taheera isuma magaalaa Finfinnee kantiibaa 4 fi 3 ta'anii bulchan biyya akka bulchaniitti of ilaalanii jedhan
Kanarra kan darbe garuu Abiyyi ammatti uummata shororkeessuu malee Oromiyaas ta'ee naannoo Amaaraa to'achuu hin dandeenye jechuun ibsan. Dr. Tsaggaayee Araarsaa gama biraatiin Jawaar Mohaammed qabsootti deebi'uu ilaalchisuu yaada kennaniin Jawaar qabsootti deebi'uun isaanii waan gaariidha jechuun jajan. Jawaar mana hidhaatii erga bahee xiqqoo callisuu filatee ture kan jedhan Tsaggaayee Araarsaa inumaa yeroo takka Abiyyi akka deeggaruullee fakkaatee ture jechuun Jawaar mana hidhaatii erga bahee booda Abiyyi akka deeggaraa turetti ibsan. Amma garuu Jawaar qabsootti deebi'uu qofaa miti. Abiyyi irraa akka abdii kutate argineerraa kan jedhan Tsaggaayee Araarsaa Jawaar sababiin Abiyyi irraa itti abdii kutate tokko qofaas jedhan. Inninis Abiyyi abbaa irree ta'uu isaa arguu hordofeeti. Jawaarilleen kana cimsee dubbachaa jira jedhan. Jawaar irraa amma kan arginee fi kan nutti tole Jawaar kallattiidhaan Abiyyitti dubbachuu fi Abiyyi qeequu jalqabuu isaatii jedhan. Amma dura Abiyyi kallattiidhaan hin qeequ irraaf qabaa ture kan jedhan Tsaggaayee Araarsaa amma garuu Jawaar jijjiirameera jedhan. Garuu jedhan Dr. Tsaggaayee Araarsaa ammallee Jawaar Mohaammed waliin waan hin qooddanne qabnaa jedhan. Kunis Jawaar gama isaatiin Itoophiyaa Abiyyi irraa hambisuu qabna waan jedhu dubbachaa jira garuu ani kanatti hin amanu jedhan. Kana ammoo Jawaar waliinis hin qooddannu jedhan. Abiyyiin Oromoo keessaa bahe maqaa keenyaan biyya tana diigaa jira. Kanaaf ammoo Itoophiyaa Abiyyi irraa hambifna jechuudhaan dubbachuun Jawaar na ajaa'ibaa kan jedhan Dr. Tsaggaayee Araarsaa Jawaar maalitti akka amanee Itoophiyaa Abiyyi irraa hambisuu akka barbaade naaf hin galu jedhan. Akka kootitti yoo ta'e garuu Itoophiyaan hin diigamtu jedheen amanaa jedha Tsaggaayee Araarsaa. ውጥረቱን እያየን ነው የምንገኘውና በዚህ ውጥረት ውስጥ የምትፈርስ ሀገር ወዴት ነው የምታመራው? አትፈርስም። የሚፈርስ መንግስት የሚፈርስ መንግስት ሊፈርስ ይችላል። Sababii isaa yoo ibsanis amma duraas mootummaan Itoophiyaa bulchaa ture diigameera kan jedhan Tsaggaayee Araarsaa garuu Itoophiyaan hin diigamne jedhan. Qaamni fedhe mootummaa biyya sun bulchu yoo diiges dafee gama tokkotti dhufe taanaan Itoophiyaan hin diigamtu garuu qaamuma biyya bulchuutu diigama jedhan. Ammuma garuu dubbii Jawaarirraa shakkii akka qaban kan dubbatan Dr. Tsaggaayeen Itoophiyaa diigumsarraa haa baraarru jechuudhaan Jawaar dubbachuun isaanii Abiyyi aangoorra tursiisna akka jechuuttiin fudhadha jedhan. Waraana naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru kanaan wal qabatee garee faannoo keessaa WBO waliin waliigalee Abiyyi kuffisuu irratti marii gochuu kan barbaadan jiru kan jedhan Dr. Tsaggaayee Araarsaa gareen kun faannoo keessaa tokko jabaadhas jedhan. Gareen faannoo WBO waliin ta'ee Abiyyi kuffisuu barbaadu kun ammoo garee isa kam akka ta'e waan bal'aa dubbatan hin qaban. Gareen kun lamaan Abiyyi kuffisuudhaaf ammoo tokko ta'anii osoo hin taane waliin ta'aniiti jedha Tsaggaayee Araarsaa. Oduu biraatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed Pirezidaantii Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa aangoorraa kaasuu malaa jedhame. Kunis ammoo fonqolcha sodaachuun akka tahe ibsameera. Pirezidaantii uummata miliyoona 60 bulchu ta'ee Abiyyi gabbaruudhaan kan beekamu obbo Shimallis Abdiisaa as dhiyoo ministeera muummee Abiyyi Ahmed waliin wal dhabaa jiru jedhame. Tibbana malaammaltummaa raawwatamaa jiru wal qabatee waldhibdeen qondaaltota biyyattii gidduutti hammaachaa dhufuutu dhaga'ame. Malaammaltummaa hammaateen diinagdeen biyyattii qancaraa kan jiru yoo ta'u qaamonni mootummaa olaanoon naannoo Oromiyaa saamiinsa maallaqaa gaggeessaa jiraachuu mootummaan federaalaa irratti dhaqqabee jira jedhame. Akka gabaasaan keessoo mootummaatii bahe agarsiisutti torbaan darbe keessa maallaqa guddaa doolaara miliyoona 100 gareen itti waamamni isaanii pirezidaantii Oromiyaa ta'an malaammaltummaadhaan maallaqa kana gama qarshii Itoophiyaatti jijjiiruuf osoo yaalanii qabamuutu gabaafame. Gareen kun ajaja pirezidaantii Oromiyaatiin maallaqa kana sochoosaa kan turan yoo ta'u doolaara kana hunda ammoo harkaaf harkatti kan qabe qaama nageenyaa federaalaatis jedhame. Maallaqni kun qabamuu booda qorannoon gaggeeffamaa jira garuu mootummaan dhimmicha keessoodhaan xumuruu fi uummatatti baasuu akka sodaates gabaafameera. Maallaqni kun qabamuu hordofee pirezidaantii Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatii fi ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed gidduutti wal shakkii hamaan akka dhalatee gabaasni kunneera. Maallaqa guddaa malaammaltummaadhaan qabame jedhame kana hordofee ministeerri muummee Abiyyi Ahmed gareen paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa yaalii fonqolcha mootummaa federaalaa godhuudhaaf sochii jalqabaa jiran jechuun Shimallis sodaachuudhaan aangoorraa kaasuuf yaada akka jiru gabaasni keessoo mootummaatii bahee ni agarsiisa. Bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmed doolaarri miliyoonni 100 kun aangoorraa isa fonqolchuuf kan ramadame ta'uu shakkuun pirezidaantii naannoo Oromiyaa waliin akka wal dhabuuf dirqamee jira jedhame.
amma immoo pirezidaantiin Oromiyaa doolaara kana sochoosaa turan gaggeeffamuun hin oolu jedhameera. Wal shakkiin qondaaltota mootummaa gidduutti hammaate kun erga Jawaar qabsootti deebi'ee booda kan dhaga'amedha. Jawaar Mohaammed ji'a akka irraa erga qabsootti deebi'ee mootummaan keessoo isaa haala adda ta'een sakatta'aa jiraachuu AGM deddeebiin isin biraan ga'aa tureera. Guyyaa muraasa duraas akkuma isin biraan geenye turre Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed obbo Jawaar Mohaammed Taayyee Danda'aatii fi Lammaa Magarsaa sodaachuun raayyaa ittisa biyyaa hooggansa olaanaa sakatta'aa akka jiru gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduu itti aanuun qaamoleen maallaqa yakkaan argame seera qabeessa fakkeessuun sochoosan 3 to'atamuu tajaajilli nageenya faayinaansii Itoophiyaa beeksise. Tarkaanfiin namoota gocha seeraan alaa irratti hirmaatan irratti fudhatamu ammoo cimee kan itti fufu ta'uu tajaajilichi beeksiseera. Yakki nageenya faayinaansii miidhaan biyya irratti qaqqabsiisu olaanaa ta'uu hordofee Itoophiyaan yakkicha to'achuu fi ittisuudhaaf seera baaftee hojiitti hiikuu eegaluu tajaajilli kun ibseeti jira. Maallaqa yakkaan argame seera qabeessa fakkeessanii dhiyeessuu fi tumsa shororkeessitootaaf taasifamu ittisuu fi to'achuudhaaf labsiin lakkoofsa 780 muraa bara 2005 hojiirra oolaa jiraachuun kan yaadatamudha. Kun akkuma jirutti ta'ee qaamoleen tokko tokko jibbana irra deddeebi'iin seera kana akka burjaanjiitti fayyadamuun maqaa dhaabbilee garaagaraatiin hojii waliin dha'uutii fi sodaachisuutiin maallaqa fudhachuudhaaf socho'aa jiraachuu ragaan argame kan mul'isu ta'uu miidiyaaleen biyyattii gabaasan. Namoota dhuunfaa karaa gurmaa'een socho'aa turan keessaa namoonni 3 ammajjii 9/2017 harkaaf harkatti to'atamuun dhimmi isaanii qoratamaa jiraachuu tajaajilichi ibseeti jira. Kanneen hafanis to'annoo jala oolchuuf hojjetamaa jiraachuu tajaajilli nageenya faayinaansii biyyattii beeksiseera. Tajaajilichi ibsa arra baaseen eeruu argatee fi odeeffannoo mataa isaa bu'uura taasisuun namoota yakka waliin dha'uu dabalatee yakkoota faayinaansii raawwatamu keessatti hirmaatan seeratti dhiyeessuuf hojjetamaa jiraachuu himeera. Oduu biraatiin pirezidaantiin Ameerikaa haaroonni arra kakuu raawwatan Doonaald Tiraamp borurraa jalqabee godaantoota ari'uu fi jedhame. Sadaasa darbe kan filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa injifatan Doonaald Tiraamp teessoo pirezidaantummaa akkuma qabataniin ajajaawwan garaagaraa 200 ol ni mallatteessu jedhamee eeggamam. Sagantaa jala bultii guyyaa kakuu galuu qophaa'e irratti haasawa kan taasisan pirezidaanti Tiraamp kakuu raawwatanii sa'aa muraasa booda godaantoonni biyyaa akka ba'an gochuu dabalatee ajajaawwan garaagaraa akka mallatteessan akeekaniiru. Ameerikaadhaaf dursa kenninaa jechuun kan dubbatan Doonaald Tiraamp kunis arra wayita teessoo qabatan irraa ka'ee kan eegaluudha jedhaniiru. Kanaanis ajajaawwan 200 ol ifatti ni mallatteessu. Sagantaa hubannoo namtolchee jabeessuu, biiroo gahumsa mootummaa hundeessuu, ajjeechaa pirezidaantii duraanii Joon F. Kennedy kan bara 1963 irratti raawwate ilaalchisee ragaaleen akka ifa ta'an gochuu fi sirna ittisaa humna waraanaa Iron Dome jedhamu akka hojjetuu fi humna waraanaa keessatti imaammanni daneessummaa, qixa fayyadamummaa, hammattummaa haquu fi ajajaawwan biroo akka mallatteessan beeksisaniiru. Doonaald Tiraamp kana qofaa miti. Dhiirri saala isaa jijjiirrate dorgommii ispoortii dubartootaa irrattis akka hin hirmaanne akka dhorku deeggartoota isaatiif waadaa galeera. Ameerikaa keessatti pirezidaantii ta'anii ifatti saala walfakkaataa kan morman Doonaald Tiraamp kanarratti cimsee akka hojjetu eda dubbateera.